Jeneraal Marroon inni bosonni Oromiyaadhaa torbaaniin humna Oromiyaa ni hanqaaqu jedhe dhugaatee itti fufee jira. Wabombaa Oromiyaa humna guddaa simachuun barsiisee xumursiisuudhaan dirqama itti aanuuf qopheessi bobbaasuu himee torbeedhaan humni waraana bilisummaa Oromoo waboon zoonii hundarratti eebbifamuun mootummaa marii nagaa jala Taanzaaniyaadhaan miliqee galeef yaaddoo hamtuu tahee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo waboon hin dandamne humna isaa Oromiyaa bakkoota hedduutti leenjisuudhaan lolaaf bobbaasuu itti fufee jira. Ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii bahaa Jaal Hambiseenaa humna waraana bilisummaa Oromoo waboo haaraa akkaan guddaate baha Oromiyaatti eebbisu lolaaf bobbaasuu himee waraanni bilisummaa Oromoo waboon lixaa hamma baha kaabaa fi kibbatti mooraasaa babal'ifachuudhaan mootummaa muddamsiisuu akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo waboon ajajaa waraana Itoophiyaa waliigalaa Abiyyi Ahmadii fi Fiildi Maarshaal Biraanuu Juulaatiin hin dandamne qoqqoodinsii fi shirrima qaballeessin waboo diiguudhaaf irratti deemaa ture hundi fashalaa'uudhaan waboon arraa sabasaa ittisaa jira jechuudhaan ajajaa waboo zoonii bahaa Jaal Hambiseenaa kan dubbatan. Qabsoon Oromoo arraa kaaraatti aaboo waboodhaan itti fufe kun bakka qaama qabsoo ganamaa baha Oromiyaatti deebuu isaa humni kun ammoo eebbifamuun ragaa guddaadha kan jedhan. Waboon akkuma lixa Oromiyaa kibbaa fi jiddu galeessatti baha Oromiyaattis ammoo leenjisaa xumuruudhaan sabasaa ittisuudhaafis hojiitti jira kan jedhan. Amma booda Oromoon boqoo gabrummaa ittiin baadhatu hin qabu, haqa isaatiif falmachuu malee jechuudhaan waraanni isaanii lola gurguddaa humnoota mootummaatii waliin taasisaa jiraachuus himanii jiru. Kan durii caalaa dirqama ajajaa ol aanaa waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa Jeneraal Marrootiin ajajaa waboo zoonii giddugalaa Jaal Sanyii Nagaasii fi ajajaa waboo zoonii bahaa Jaal Hambiseenaa Finfinneetti siqanii jiddu galeessattii fi bahaatti humna guddaa eebbisanii bobbaasuun isaanii ministeera muummee Abiyyi Ahmadiif ammoo dhukkubbii mataa bowwaa hamaa ta'ee jiraachuun himamee jira. Waraana bilisummaa Oromoo waboo balleessuudhaaf ammoo ji'ootaan dura ministeera muummee Abiyyi Ahmadii fi ajajoonni waraana biyyattii ol aanoodha. Haga ammoo ajajaa humna qilleensa Itoophiyaa Jeneraal Yilmaa Mardaasaatti mariin waajjira ministeera muummee Abiyyitti gaggeeffame. Humna lafootiin waraana bilisummaa Oromoo buqqisanii dhabamsiisuu akka qaban ammoo murteessuun humna waraanaa 100,000 ol Oromiyaa bakkoota hedduutti bobbaasanis waboo balleessuu hin dandeenye. Waboon ammoo daran kootu jabaatee humna isaa eebbisuu yoo itti fufuu fi haleellaa gurguddoo humnoota mootummaa gubbatti raawwatu ammoo mul'achuus itti fufee jira. Ajajoonni waboodhaa jiddu galeessa biyyattii baha dabalatee lixaa fi kaabaa fi kibbatti ammoo bakkuma hundattuu humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad marsanii aleelaa jiraachuu kan beeksisan. Tarkaanfii jabduu yeroo ammaan tanaa fudhachaa jiran kanaanis injifannoo gurguddoo gonfatanii akkuma jedhan humna ummata Oromoo fi Oromiyaa gitu akka hanqaaquutti bosonni Oromiyaadhaa torbaaniin ammoo hanqaaquuf jira kan jedhan ajajaa waliigalaa waraana bilisummaa Oromoo Jaal Marroo yookaan ammoo Kumsaa Dirribaadhaa kan dubbatan. Jiddu galeessarraa kaasee amma bahaa fi kaabaa fi lixattis humna guddoo haaraa leenjisanii hidhachiisanii bobbaasuus itti fufanii jiru. Humni kun ammoo mootummaa Abiyyi Ahmad kokkee qabuudha muddamsiisuu irratti argama. Loloota garaagaraa mararattis injifannoo gonfachaa jiraachuu kan beeksise waraanni bilisummaa Oromoo waboon humnoonni mootummaadhaa ajajaa waraana Itoophiyaa waliigalaa ministeera muummee Abiyyi Ahmadii fi Fiildi Maarshaal Biraanuu Juulaatiin Oromiyaatti bakkoota garaagaraatti waraana bilisummaa Oromoo waboo dhabamsiisuudhaaf bobbaafaman guutumattuu barbadeeffamanii akka jiranii fi waboon ammoo injifannoo guddoo argatee sabichaas abdii tooree diinarraa ittisaa jiraachuu kan beeksise. Humna isaa babal'isuudhaan Oromiyaa guutumattuu ammoo bakka mara qaqqabee jiraachuus kan beeksise. Jiddu galeessa biyyattiittis ibidda gurguddaa qabsiisuudhaan mootummaa Abiyyi Ahmad kokkee akkuma qabetti jira. Pirezidaantiin Yukureen Volodimir Zeleniskiin waraanni gara Raashiyaatti deebi'aa dhufaa jira jechuudhaan haleellaa diroonii magaalaa Moskootti raawwatame hordofuudhaan akeekkachiisan.
Pirezidaantii Zeleniskiin akka ja'anitti haleellaan daangaa Raashiyaa keessatti gaggeeffame kan hin oolle uumamaa fi adeemsa baay'ee sirrii waraana biyyoota lamaan gidduutti adeemsifamaa jiruuti jedhan ministeerri ittisa Raashiyaadha. Dirooniiwwan Yukureen sadi kuffisuudhaan isaan keessaa immoo lama waajjiratti bu'an jechuudhaan ibsee jira. Buufanni xiyyaaraa Vinokovo ammoo kan gara kibba lixa magaalattii keessatti argamu yeroo gabaabaadhaaf cufamee ture. Pirezidaantii Zeleniskiin magaalaa Yukureen gama lixaa jirtu Ivaanoo irraa immoo ergaa viidiyoodhaan dabarsanii Yukureen cimaa dhufteerti jedhan. Amma lolli guyyoota 552 maqaa opereeshinii waraana addaa ispeeshaal militarii opereeshin jedhamuun aangaa'onni Raashiyaadhaa torbaanota lamaan tokko fudhata ja'anii ammoo jalqabanii turan torbee lamaa miti lolichi Yukureen irratti eegale. Amma Raashiyaas magaalaa guddoo ishee Moskoo raasaa jira jedhan Zeleniskii yoo dubbatan suutaan ammoo waraanichi garuma daangaa Raashiyaadhaa gara wiirtuu faajjiidhuma isaatii fi buufata waraana isaatti deebi'aa kan jiru oggaa ta'u kuni ammoo waan hin oolle uumamaa fi adeemsa baay'ee sirrii ta'edha jechuudhaan ammoo Zeleniskiin dhaadatanii jiru. Dubbiin kun deebii baramaa haleellaa Raashiyaa keessatti raawwate amanuu diduu kiiftee fudhatamaa jira. Zeleniskiin haleellaa diroonii booda waan gaabban hin fakkaatu caalayyuu ija jabinaan ammoo dhiibbaa waan uumu dubbatan. Haleellaan diroonii akka kana ammoo ummata Raashiyaa waraana Raashiyaan Yukureen irratti bante kana akka waraana haqaa fi sirrii ta'etti ammoo ilaalan hedduudhaaf ergaa dabarsuuf carraa gaarii jechuudhaan hoogganaan biyya Yukureen kan dubbatan. Akkuma Yukureen keessatti ta'aa jirutti ummanni Raashiyaa dho'insawwan mana isaaniitti dhiyaate yoo argan ammoo miidhaa isaa ni hubatu kan jaan kuni ammoo waraana Vilaadimiir Puutiin haqa qabeessa fakkeessanii dhiyeessuudhaaf yaaduu fi caalatti ammoo babal'isuu fedhan irratti akka gaafii kaasan taasisa jechuudhaan Zeleniskiin dubbatan. Pirezidaantiin duraanii Raashiyaa Dimter akka jaanitti Kiiv deebiste haleeluu kana milkaa'u kan itti fuftu taana Moskoon meeshaa nukuleeraa fayyadamuu qabdi jechuudhaan dubbatanii jiru. Walitti qabaa itti aanaa mana maree nageenya Raashiyaa kan ta'an ammoo miidiyaa hawaasummaa isaa irratti akkas jechuun kan barreessan yoo Yukureen kan isaan ammoo lafa keenya jedhaniin fudhattee filannoon biraa hin jiru jedhan. Yukureen kanaan dura haleellaawwan Raashiyaa irratti raawwatamuuf ammoo itti gaafatamummaa fudhachuurraa of qusatti ture. Amma garuu dubbii pirezidaantii Zeleniskii ija jabinaan ammoo taasisan Raashiyaa irratti dhiibbaa uumuun isaa waan hin oolleedha. Akka suuraawwan bakka haleellaan itti raawwatame kana argaman mul'isanitti caccaban foddaawwan gamoo haleelamanii hedduun ammoo daandii irratti bittinneeffamanii jiru. Dubartiin tokko ammoo ibiddaa fi aara akka argite Rooyitarsittis himteerti. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn godina Booranaa aanaa Mooyyaalee keessatti tarkaanfii fudhachuudhaan mooraa waraanaa keessaa humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad buqqaasee injifannoo gonfatee jiraachuu beeksisee jira. Reefi gaachenni ummata Oromoo WBOn zoonii kibbaa guyyaa har'aan tanaa godina Booranaa aanaa Mooyyaalee gandoota garaagaraa keessatti tarkaanfii waraana mootummaa faashistii Abiyyi Ahmad jedhuun irratti taasiseen ammoo gandoota hedduu keessaa buqqisee jiraachuu WBOn kibba Oromiyaadhaa hime. WBOn zoonii kibbaa tarkaanfii mooraa waraana mootummaa irratti fudhate kanaan ammoo loltoota mootummaa Abiyyi Ahmad hedduudhaa fi tikoota isaanii du'aa fi madoon adabee jiraachuus kan beeksise. Lola kana gubbattis meeshaalee gurguddoo boojuudhaan mooraa qabsoo Oromootiif gadi godhee jiraachuu WBOn kibba Oromiyaa himee jira. Qaamotiin tika waraana mootummaa Abiyyi Ahmad ummata naannichaa rakkisaa turan ammoo hedduun isaanii du'aan adabamanii jiraachuu WBOn ifoomsee jira. Yeroo lolli hammaataan humnoota waraana bilisummaa Oromoo WBOdhaa fi humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad gidduutti gaggeeffamaa jiru kanattis ajajaan WBO zoonii giddu galeessaa Jaalsanyii Nagaas waraanni isaanii kaayyoo ganamaa qabsoo Oromootti cichuudhaan ammoo Oromoo bilisummaa gonfachiisuudhaaf jira jechuudhaan dhaadatanii jiru. Ajajoonni waraana bilisummaa Oromoodhaa zoonii hundarratti mooraa qabsoo waraana bilisummaa Oromoo hundatti humna guddaa hidhannoo gurguddaa waliin ammoo eebbisanii bobbaasus itti fufanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn tarkaanfii fudhataa jiru hunda keessatti ummata Oromoo ittisaa jiraachuus kan himan ammoo WBOn yeroo kanatti sochii waraanaa taasisu keessatti wirtuu qabsoosaa kan ta'e ummata Oromootiif tika cimaa gochuu akka qabus ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddu galaa Jaalsanyii
sanyii nagaas dhaamanii jiru. Sirna eebba jajjabee waraana bilisummaa Oromoo haaraa tibbana giddugala Oromiyaatti gaggeeffame irratti ammoo kana kan dubbatan sanyii nagaas hanga ummanni Oromoo hin jirretti waboon jiraachuus hin danda'u. Qaamni waboo keessa taa'e gochoota waboodhaa fi ummata walitti buusan dalagu kamuu ammoo diina malee fira qabsoo Oromoo ta'us hin danda'u jechuudhaan ergamtoota akeekkachiisanii jiru.